goota badhaasa yoo dhabne wayyo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee. Akkam jirtu hordoftoota Keeraajii Orotube yookiin Facebookii Keeraajii Orotube akkasumas Facebookii Nasraddin Jamal Ahmad jettanii na beektan ani nasoodha. Egaa hordoftoota ko YouTube kiyya akkasumas Facebookii kiyya follow kan adii argachuudhaan Facebookii tokko na jala cufanii jira waan ta'eef na hordofaa jechuun isin barbaada. Egaa har'a maal qabadhee dhufe beektanii? Uummanni Oromoo baroota dheeraa keessa ajjeefamaa ture, hidhamaa ture, kolaafamaa ture. Akkasumas maqaan adda addaa itti baheetiin Onag Shanee maal jedheeti ajjeefamaa jira. Har'a Wallagga keessatti, Gujii keessatti namni akkasitti dhumaa jira. Egaa obboleeyyan koo sun nurraan nafne amma immoo gara Arsiitti deemanii namoota kararratti argan hunda namoota alaabaa Oromoo irratti argan namoota afaan Oromoo haasa'anii Shanee jedhanii ajjeesuun ittuma fufee jira. Egaa ummata qofaamini poolisiin Oromiyaa kan sabaaf quuqamu akkasuma barsiisan Oromoo afaan Oromoo barsiisu duudhaa Oromoo barsiisu aadaa keenya nu barsiise magaalaa qixxetti ajjeefamaa jira rasaasa mootummaa bilxiginnaa kanaan. Egaa qomoowwan koo ani wantin dhaamsisinii dabarsuu barbaadu Oromoon yoo wal qabaate malee baa kana jalaa ba'uu hin dandeenye mootummaa abaaramaa kana jalaa ba'uu hin dandeenye. Qomoon koo bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u. Oromoo warroonni poolisiin Oromiyaa obboleessa kan keessan ta'e adaraa obboleessa kan kenna abbaa kenna haadha kan kenna harmee kan kenna Wallaggatti namni nu jalaan ajjeesina Gujitti namni nu jalaan ajjeesina Harargetti namni nu jalaan ajjeesina Wallootti namni nu jalaan ajjeesina Wallaggatti namni nu jalaan ajjeesina Jimmatti namni nu jalaan ajjeesina jedhaati kadhadhaa obboleessa kan keessan waan ta'e warroota immoo kaantiibaa jirtan illee akkasuma obboleessa kan keeti biyyatti kaantiibaa bulchaa jira waan ta'e yookaan bulchaa gandaati waan ta'e hadaraa itti bilbiliti biyya kan kenna Oromiyaadha biyya kan kennatti ajjeefamuun hin malu biyya kan kennatti du'uun hin malu biyya kenna keessatti kabajan jiraachuu barbaan biyya sabni biraa keessatti kabajan jiraatti keessatti jiraachuu barbaan nullee saba kan keessani nullee biyya kan kennaaf yaa jirra jedhaati itti hima. Ani nasoodha bakka jirteetti nageenyi kan koo isin haa ga'u ummata kan koof jiraadha ummata kan koof du'a an Oromoodha I am Oromo first. Goota badhaasa yoo dhabne wayyo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee.